Hin barbaadamina, Rabbi sin barbaada. Siniif hin yaadamin, caalchisee Rabbi siniif yaada. Dhiibamaa, jibbamaa, qeeqamaayis Waaqni warra sin jibbanii fi sin dhiiban fuulduratti ol sin qaba. Gadi jettanii hin haftan, siniifis guyyaan jira. Akka dhibamtanitti hin haftan, yeroon itti barbaadamtan ni dhufa. Of tasgabbeessaa, obsooffadhaa, keessa keessan sirriitti dhaggeeffadhaa. Ofii keessanitti dhihoo ta'a. Namoonni isin barbaaduu dhiisanis isin of barbaaduu yoo jalqabdan, namoonni isin jaalachuu baatanis isin of jaalachuu yoo jalqabdan, eenyummaan keessan akka jijjiiramu beekaa. Barbaadamuu dhabuun hangam akka nama dhukkubsu kan irra gahe ni beeka. Namootaan irraanfatamuun hangam onnee akka nama cabsu kan irra gahe ni beeka. Akka namaatti ilaalamuun, xiyyeeffannoo dhorkamuun, jiraachaa akka hin jirretti ilaalamuun, sirumaayyuu akka meeshaa hin barbaachisnetti gatamuun miira nama cabsa, lafee namaa daaka, jiraachuu nama jibbisiisa, keessa namaa madeessa. Garuu duubaan maal qabee akka siniif dhufaa jiru hin beektaniitii yaa ta'u, sinaa dhukkubsuu, sinaa madeessu, sinaa boochisu, onnee jabaataa ta'uun of jabeessaa. Eeyyeen hin barbaadamina, bakka isaa Rabbiin barbaada. Hin jaalatamina, garuu of jaaladhaa. Namni kamuu gaafa waan guddaadhaaf filatame karaa garaa garaan ni qorama. Deemsa isaa tokkoon keessatti karaa baay'een kan isaaf hojjete, hojii Waaqni isaaf godhe akka yaadatu kan isa godhu, achi gahee of jajuu fi of tuuluun akka hin guutamne kan isa taasisu qormaanni madaalamaan yookaan dararaan ni kennamaaf. Namni qormaata keessa darbee akkamittuu taanaan namatti hin murteessu. Boru iddoo irra geechan kan siniif murteessu dararaa har'a sinirra gahaa jirudha. Wanti kamuu sababa malee hin ta'u, taateen kamuu ta'ii tokko malee hin taanes. Namni kamuu ol ba'uun isaa yoo mirkanaa'e dirqama wanti isa qoru ni barbaachisa. Baay'ee xaaree baay'ee ifaaja'ee namni jireenya isaa jijjiire akkamittuu of jajaa fi of tuulaa hin ta'u. Dhalli namaa eenyummaan isaa inni har'aa bu'aa seenaawwan isaa isa kaleessati. Har'a qormaata baay'ee keessatti kufuun maaliif akkasin tottolchaa jiru hin beektaniitii akka kufaatitti hin ilaalina. Darbitanii dhimma akka seenatti kaastaniif iddoo guddaa hin kenninaafi. Eenyuyyuu miira keessan miidhuu ni danda'a. Namni kamuu sin hubachuu dhiisuu ni danda'a. Namni kamuu siniif iddoo fi yeroo qabaachuu dhiisuu ni danda'a. Kun hundi garuu xumura addunyaa miti. Gara dachee kan dhuftan namoota gammachiisuuf yookaan namootaan barbaadamuuf miti. Uumamni keessan nama tajaajiluudhaaf ta'us garuu dursitanii of tajaajiluu akka qabdan beekaa. Ofiif ta'uun akka dursu hubadhaa. Kan ofii hin taane eenyufuu hin ta'uutii ofii ta'a. Kan jiraattan eeyyama namaatiin hanga hin taanetti boru namni irraanfatamu yoo sin barbaaduu dhiise hagas mara hin ajaa'ibsiifatina. Namni kamuu kan kufe hin barbaaduutii barbaadamuu yoo barbaaddan akkuma taatanitti bakka kuftanii ka'a. Namoota sin hin barbaanne fuulduratti hangam nama barbaachisaa akka taatan hojiin itti mul'isa. Baay'ee gadduun Waaqatti gungumuun bobba'uun haalicha daran yoo cimse malee akkamittuu fooyyessuu hin danda'u. Darbatamaa 10 kufaa 10nis ka'a. Abdii kutaa garuu irra deebi'aatoo abdii horadhaa. Nama irraa adda bahaa kophaatti hafaa, garuu xumura irratti akkuma taatanitti bakka ga'uu barbaaddan akka ga'uu dandeechan sirriitti beekaa. Onnee irraa amanaa. Onnee irraa amanuun keessan qormaata jireenyaa kamuu akka sin ceesisu beekaa. Maatii koo hanga ammaatti waan na waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan naaf tura. Baay'ee.